Galateeffannaan taasifame coba dhiigaa fi lafeen injifannoo dhufeedhaa jiran. Itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa damee magaalaa Adaamaa obbo Ashannaa fi Ajjama. Magaalaa Adaamaa kutaa magaalaa Booleetti qaamolee milkaa'ina hojii bara 2018 akka milkaa'uuf ga'ee baataniif sagantaan beekamtii fi galateeffannaa taasifameem. Hojii raawwachiisaa olaanaan kutaa magaalaa Boolee obbo Bariisoo Baqqalaa Haasawaa taasisaniin waggoottan 5 darban keessatti karoora xiiqii uummanni ittiin fayyadamuu fi hojjechuu danda'u karoorsanii hojjechaa turan keessatti milkaa'ina argamsiisuuf ifaajaa turan galateeffatan. Hojiiwwan bara 2013 hanga bara 2018 gama siyaasaa dinagdee kenna tajaajilan hojiiwwan haqaan hojiin hojjetamaa ture milkaa'ina argamsiiseera jedhan. Waggoota 5 darban kana keessatti karoora xiiqii, karoora cichoominaa, karoora uummanni irraa fayyadamuu danda'u, karoora uummanni waan qabuun gabatti bahee oomishachuu danda'u karoorfachuudhaan waggoota 5 kana hojiiwwan babal'aa karoorfannee fayyadamummaa uummataa mirkaneessuudhaaf halkanii fi guyyaa ifaajaa akka turre ni beekama. Hooggansa qofa osoo hin ta'in uummata bal'aa keenya wajjiniin, caasaa nageenyaa wajjiniin akkasumas abbootii qabeenyaa warroonni as keessatti argamtan qofa osoo hin ta'in hawaasni bal'aan sadarkaa magaalaatitti sadarkaa kutaa magaalaatitti argamtan hundi keessanuyyuu warri ifaajaa turtan hundumtuyyuu galata bara baraatti isinii mala waan ta'eef asumaan ammas irra deebi'ee baga gammaddanii isiniin ja'a. Keessattuu haal seerummaa hambisuuf mariiwwan siyaasaa gurguddaa geggeessuun yaadama paartii badhaadhinaa milkeessan hedduu ta'uu himan. Iccitiin milkaa'ina kanaas gurmaa'insa caasaa kutaa magaalichaa ta'uu kaasaniiru. Gama potenshaala dinagdee kutaa magaalichaa dandamachiisuu danda'uunii fi nageenyaan hojiin gurguddaan hojjetamaa turu himuun tarsiimoowwan magaalaa sadeen milkeessuus ibsaniiru. 2013 irraa kaasee haga 2018tti gama siyaasatiin, gama misoomatiin hojiiwwan inisheetiiviiwwan adda addaa gama nageenyatiin akkasumas kenna tajaajila iddoo tokko gama masoobitiin rakkoowwan bulchiisa gaarii hiikuu keessatti gaheewwan taphachaa as geenyen gama hojiiwwan qaamolee haqaatiin hojiiwwan babal'aan karoorfannee hojjetamee jira. Itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa damee magaalaa Adaamaa obbo Ashannaa fi Ajjamaa saganticha irratti argamuun guyyaan kun barii filannoo marsaa 7ffaa mootummaa milkaa'inaan kan itti xumuramee fi yeroo marii biyyaalessaa itti geggeeffamaa jirudha jedhan. Magaalaan Adaamaa waggaa 5f beekamtii pirezidaantawaa kan argate ta'uu himuun injifannoowwan argame kan waloo ta'uu ibsaniiru. Guyyaan kun gama tokkoon barii paartii fi mootummaan keenya filannoo marsaa 7ffaa injifannoo olaanaadhaan xumuree mootummaa hundeessuudhaaf qophiitti gochaa jirutti gama biraatiin barii rakkoo walxaxaa biyya kanaa marii biyyaalessaatiin furuudhaaf bakka bu'oonni hawaasa garaagaraa rakkoo keenya furuudhaaf mari'achaa jiran irratti waan ta'eef sagantaan kun adda godha. Gama biraatiin magaalli Adaamaa waggoottan 5 darban injifannoowwan walitti fufaa galmeessuudhaan sadarkaa 1ffaa sadarkaa 2ffaa ba'uudhaan pirezidanshaal awwaardii bara kanas yeroo 6ffaadhaaf itti fufinsaan argattetti waan ta'eef beekamtii fi galateeffannaan kutaa magaalaa Booleetti guyyaa har'aa geggeeffamu kun haala kana giddugaleessa kan godhate waan ta'eef keessummoonni asitti argamtan hirmaattonni sagantaa kanaa haala kana hubachuudhaan sagantaa kana irratti argamaa jirra waan ta'eef hundi keessanuu baga gammaddan. Galateeffannaan taasifame kunis coba dhiigaa fi lafeen injifannoo dhufe ta'uu kaasuun hawaasa ijaarama magaalaa Adaamaa fi kutaa magaalichaa keessatti ga'ee baatan galateeffatan. Ammas injifannoo argame itti fufsiisuuf tokkummaa yaadaa fi gochaa qabaachuu uummata amanamummaan tajaajilu hojii misoomaa baay'inaa fi ariitiidhaan itti fufsiisuuf hojjechuun milkaa'ina argame akka itti fufuu qabu ergaa dabarsan. Coba dafqaa, coba dhiigaaf lafeetiin injifannoo sadarkaa adda addaatti idda waan taataniif beekamtiin kun waan isinii maluuf kutaan magaalichaa beekamtii kana qopheessee ka'umsi beekamtii fi galateeffannaa kanaa immoo yaadama paartii fi mootummaa keenyaa akka ta'e hirmaattonni kun
quba qabaachuu qabdu jedhee tayyaadha. Qaamoleen beekamtii fi galateeffannaan taasifameefis sagantichi hojiitti aanuuf caalmaatti kaka'umsa kan uumu ta'uu himan. Waggoota shanan dhufu immoo karoora if danda'u waan ta'eef karoora if danda'u kana keessatti namni if danda'ee akka seektaratti aan if danda'ee waajjirri galii if danda'ee wabii nyaataa if danda'ee uummanni keenya karaa guutuu ta'een bajataan if danda'ee itti fufsiisuu karaa dandeenyuun itti deemna jennee haamilee guddaa nutti dhagaame haamilee guddaa nu dhufe. Beekamtii amma arganne kanarra dhaabbannee gara fuulduraatti wantoota sirreessuu qabnu hanqinaaleewwan jiran sirreessinee kana walitti kutaa magaalaa keenya baasuu qabna kan jedhu. Kutaan magaalichaa akka naannoo Oromiyaatti badhaasa pirezidaantawaa argachuun isaa ni yaadatama.